بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أما بعد دعوتو تخيني خبجة ما في جالتمو guyyaa arraan tanaa imala keenya akkuma maxxansaa turre Hararirraa kaanee kiiloomeetira 90 fi wayi qaxxaamurree aanaa baddannoodhaa keessa qaxxaamurree godina Harargee bahaa aanaa baddannoo gaara mul'ataa araddaa tortora guddaadhaa ganda Ibnu Abbaas yookiin Sheekh Ahmad Tawfiq tafsiira isa biratti argamna. Inshaallahu ta'ala seenaa isaa kutaa gartee takka lama jennee wal dura duubaan kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Obboleessa kiyya kana kaasna cinaadhaatti argamu nama gartee ajaa'ibaa seenaa sheekaa bifa gartee nashiidaadhaatiin bifa nama hawwatuun shaa godhee zanaa fataa bal godhee gartee haala addaatiin kan dhiyeesse mee nashiidaa san isarraa dhageessanii obboleessa keenya maqaan keenya. Jibriil Muusaa Ibrahim Nanjani. Loon kiyya ganduu Sheekh Ahmad Tawfiq gaara mul'ata aanaa baddannoo araddaa tortora guddaa ganda harraatti kan ilaaladde. Ani guddadhe gaa deemsuma keessatti ati gandi kiyyaa fi gandi Sheekh Ahmad Tawfiq dhaloonni ganduma tokko jechuu kiyya. Ayyee mee nashiidaa sheekaa san gartee ka hedduu tokko waan namatti tolu waan utuu rafuufaatti banee dhaggeeffachaan ture. Mee nashiidaa sanirraa gartee gaa xiqqoo gartee utuu nu jette waan baay'eedha sana jaa mee xiqqoo irraa nu buusne. Ayyee. نقبنا علماء بيا كنت هنديني فورديا ككشي أحمد توفيق عبد الله برسيسا قرآن ربي غيا بدا غيسنها باتلوب بنتو تبيتي ديا عمري ديردا كانو تيس بريتا نوك خيسن دالتون بيا عمري ديردا كانو تيس بريتا نوك خيسن دالتون بيا نقبنا علماء بيا كنت هنديني فورديا ككشي أحمد توفيق عبد الله برسيسا قرآن ربي غيا بدا غيسنها باتلوب بنتو تبيتي ديا عمري ديردا كانو تيس بريتا نوك خيسن دالتون بيا عمري ديردا كانو تيس بريتا نوك خيسن دالتون بيا شيخ أحمد توفيق عبد الله إبراهيم شيني غيا دالوني إسا ترترا بيدي سودال تومبيا إسا دبچو رافرا أولي قراتي تونيا من أبلا فيسي ستير كده يا ربي غيا عمري ديردا كانو تيس بريتا نوك خيسن دال تومبيا عمري ديردا كانو تيس بريتا نوك خيسن دال تومبيا وقاشن تمي في ستي قوتورا برسيسا جرا شكني سرا بركن خيسا شافي فجرا سينا صدقي سيتانان شافين سيفي مجرا تفسير برو بربانا قطو بوليس خيا عمري ديردا كانو تيس بريتا نوك خيسن دالتون بيا عمري ديردا كانو تيس بريتا نوك خيسن دالتون بيا تفسير جنان كمجلي سبيراتي والفاليسا أكتا برنوتا تنبا نبي خياتي بوليسا تفسير برو فامتا توكوكو فسي فيسيسا غرم اللتا بدنو غروة الغسقا جاني بري مجلس نيسا شافي خنو مشي بريسا أكساته فينا كبري وليس خيا عمري ديردا كانو تيس بريتا نوك خيسن دالتون بيا عمري ديردا كانو تيس بريتا نوك خيسن دالتون بيا. جزاك الله خير وأحسن الجزاء. ما شاء الله وانا ادو تقدسنا مجو حالا أجائبات إنما هوتو سقالي بريدو دم مئويتو تنان غرتين بران جيجرا أما سبليس خي يقولون لا شاكر عبد مالك نمانا أنه هراري را ولين كاني مقالو تميك أفي آنو تميك قطام الرئيس ولين جرو ميقا بليس خي مكان كينيو أتهو غرتي مالي فواني ملات الريخنا نودي نفسي. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. obboleeyyan keenya kan musliimaadha akkuma beekamu nuti carraa yeroo qabnu xiqqaadhatti fayyadamne akkasitti naannoo Hararraa obboleessa kiyya Ustaaz Ibrahim Abdullah wajjin sheekha seenaa sheekha guddaadha kan beekamaa ta'e fi naahiyatina gaagartee bi ilmi tafsir ilmi keessaahuu jechuudha malee sheekni keenya silaayis beekamaa ture jechuudha.
ilmi fanni hundaa'u mashuma jaan jechuudha. San kitaaba Abdallaa ibnu Abbaas jechuudhaan kan beekamu kan ilmiin isaa nutti haftee jirtu jechuudha. Isa seenaa isaanii waraabne jennee imala dheeraa yoo xiqqaate kiloomeetira 195 ol imallee jechuudha bakka sanatti argamne jechuudha. Kanaaf gaa akka gaariitti yoo rabbi jaa inshaallah ilmi isaa kana warra nullee warra dhaalu rabbiin haa godhu isinillee warra dhaggeeffate ka itti fayyadamu isin haa godhu seenaa isaanii kat goone waraabnee haga danda'u isin haga dandeenyu isin biraan ga'uudhaaf qophii barbaachisu hundee xumurree jirra akka nu hordoftan akka nu hordoftan gamanumaan isin dhaammachuu barbaade. جزاك الله عنا خيرا وأحسن الجزاء ما شاء الله تعالى أما كلتمان جرا سينا شيخنا يملا نفانا تران أفير راكنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمري ردا كانوا تسبريتا نكويسان لالتوان بيا شيخ أحمد توفيق عبد الله إبراهيم شيني غيا دالوني إسا ترترا بيدي سودالتوان بيا إسا دبچو فرا أولي قراتي تونيا من أبلا فيسين ستير كده يا ربي غيا أمري ردا كانوا تسبريتا نكويسان لالتوان بيا أمري ردا كانوا تسبريتا نكويسان لالتوان بيا وقا تربة أمري نسا ويتبرنو تافقبه أكاتا برنو تيسا نندفا فيونا مجاه أرمو تچي أسويتين دبچو داف مانا به هنتوري يرو قبابا تلمي هند والنگه قرآن فيكين جمره بري برسي سوف قبه فيكتي آنسي عربي برتر قوالنگه تفسير برو شريك وجين بيشيني خيا عمري. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وهذا الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد إجا خبجمتوتا في دقيفتوتا سجنتاتنا وهند درا نجيني خيني لقابدا كسمس قرتي كلين سافتبقى تاموري بكجرتني تسنهاجا وجتشا قويا رانتنا نانو هراري راخانة كيلومتر سقلتمي في ويك التاموري قدين هرارجي بها أنا بدنورا عردا ترتورا قدرة عردا ودا بشاني غندا ترتورا قدرة غندا شامتو في تفسيرا يخان المعروف بالشيخ عبد الله بن عباس جيتشوران كم بيك كمان إسام برتي أرقم شيخ كان يمد دعوتك كان سلام تانوجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورنو دعوة جيرتان رحمن ربي سنتاتو أكسمتي كا سنين غلطهم فدا إسان سنك أمان تنعسي ميشا كان بنينا دوبي صوفي إسان كان دعوة سنين غلطهم فدا غان إسان السلام دبودا غا جمر غاوان سلا دبنو اسم بروان جروف غافيتو جنت ديسو وابدني جزاكم الله خيرا واسن الجزاء شيخ خينيا ميغا يغغرتي سلام تانون جتني تيمبودا مقان دالوتا خيسني مقان غرتي دالوتا خيسني ابا خيسن انيو سنان جلقم مرحبا دالوني خيا غندخا راتنا ديموتاني غندخا راخنا خيستي كان لنا عبد الله ابراهيم جامع البنكي هاتي ياس حليمه ابراهيم جامتي شيام التوفيق عبد الله ابراهيم شيام التوفيق عبد الله ابراهيم جام ايه مانتي سنيس حليمه ابراهيم جامتي ايه اكاستين انسان كان دالده برا ميكا دالتنا كان دالده برا اكا جرالاتي برا جهاتمي سديتي تندالده سجل جاتني في سديت خدا سدي خدا سدي خدا سدي أكايد أبتة خدا سجلي ما خدا سديت ايوه خدا سديت جاتني سدي خدا سدي خدا سدي كهربات كهرباتي هجراتي هجراتي جهاتمي سديت الدردني أي لك كويس هجراتي شو ايوه أيه ما شاء الله غافان عندنا دوساني ما شاء الله هيتي دلدي وقالنا أما تربقايو لما تقو كان قد كان زيارة نوفا جانيدي ترباتمي تربدو زيارة سيدا بو جانيني سيدا بايا كان قد يدفع أكا ستيقا حرر النجاي سنجيتو زيارة ساتي ترباتمي تربدو فين أيه أنا ما ترباتمي تربان كنا هو قانا مجلس النجاي سن
أنا اللي نقعد أرمان قد زيارة سنين أوفن harree gubbaa mukni tokko gorsaa janiiti gammoojjii sana jira gurra hana qabee gorsaan na hambifate harreedha. Gorsaan na fudhatu sheekaan quraana irra qara'uu taa'u ammallee quraana qaraane hoggasiin dhaqe malee ani garee irra qara'uu taa'u na jala dhufee isarratti akkasitti qoreen irraa baasee na fuudhe akkasitti rakkoo akkasii harkadheeti sanumaan ammoo gaa maashaallah sheekin inni quraana qara'uu taa'u kan hin bira jiru. Sunummaan achirraa na fuudhuun ajaa'iba natti taate wanni hin deemu suni waan sirriitti miti naafi wanna taate akkasitti gaatanallee gaafa san beekeeti miti amma eegumaan kitaaba bareen waliin laalee daddallinaaf yaana jechuu arge. Tanaafuu gaafa sanii jechuun seenaadhaan sii galchuu deema inni 77 dhufe inni sun. Ani ammoo 68 hin dhaladhee. Jaatamii saddeet dhalatan jechuun inni immoo 77 dhufe. Eewwa. Egaa nama 7 fixee inni egaa 7 fixee dhufe jechuudha. Ayyee quraana baruma san keessa eegaltanii. Achi keessaan eegalee jechuudha 77 keessa. Ganda sayii dhaabboo sanii deebitaniiti. Eewwa. Eegaltan. Eegale. Shayinni qoree san isin raafuu kunoo eessitti deemu jira yeroo san. Achi yaana. Walumaanuu achi yaana harree gala jira. Ayyee. Kana quraana isarra qaraatan jechuudha. Quraana isarra qaraane. Maqaan isaanii. Sheekh Sa'iid jedhama. Sheekh Sa'iid. Sheekh Sa'iid Muusaa jedhanii. Ayyee. Amma ijoolleen isaan faanuma jirti inni hin jiru. Ayyee maashaallah. Quraanaan boodoo. Quraana gaamma quraana amma gaa barachuun kiyyaa gaa achirraa itti seenee miti. Amma gaa dhugaan quraana fixu. Biqilaa quraana fixu gaa ka'eetiin karaa ilmeedhaa deemu. Shariika kiyya tokko jira. Shariika naa ta'u jecha kanarraa dhufe. Na fuudhe aanaa quraana gilgaalin. Gilgaallee jenni shariinii baaluun Sheekh Muusaa jedhaniini. Ilma daadati yaate amma jaajaa qaraasu jira. Sotumaan ani gilgaalini shariikaan godhadhaanaa kenni jeeni awwala eega fixe. Akkasitti anaa gilgaalchisa jeen na fudhate achumaanii shariika isaa ta'ee kitaaba fixutti shariikuma isaati. Manni san na ittisuudhaaf hoyira seenaa qaba inni sun waggaan anjalaayin gala jeen na ittisuudhaaf hoyira seenaa bira qaba kan shariikaa. Akkasiin gaa waliin turre akkaan jeetti gaa nama afuriin biyya tana keessa gosan sheeka taane karaa ilmiidhaatti baanee ilmii barannee ifiifisitti walitti sunaan ilmii barannee kan qaraasifnu taane. Warri waadda akka gaasu hojii qaraatan. Warri qaraatan sun. Nama afurii sheeka ta'e qaraasise. Nama afurii sheeka ta'e gandana keessa. Gandi harraa kajaan kun seenaa jabduu qaba jechuudha. Namni afur ka qaraasu ta'e hin jiru biyya takka illee yoo barbaadan garte malee hin jiru. Akkasitti osootuma maynisa walitti finu kana taane amma hunis dhaqee qaraasu sunis Sheekh Bakrii jedhanii. Maqaalee isaanii isaan afran tartiibaan nu kaasuu dandeessanii? Sheekh Bakrii Ahmad Hassan jedhaniini tokko kan eddaa jiru sani. Ammallee hoyyaan maynisa Sheekh Bakrii jedhanii oborraa tana keessaa malkaa bal'oodhaa yoo dubbisan hin beeku ni hima. Jaaja kana ni himane. Jaaja Sheekh Muusaa Umar Biroo jedhanii. Adaalati yaadde hajaaja jiruuf inni sunis shariikuma tokko walumaan qaraanee gandi ganduma kana tokko birootii miti. Akkasii gaanaa asitti hafe. Sheekh Muusaa fi Sheekh Muusaan jaaja jira. Amma jaaja jira dura waayyuu qubate. Sheekh Ahmad Tawfiq as jira. Jira. Wanni asin naambise kun Sheekh Bakriin sadeefa kun Sheekh Ibrahim Abdullahi Shuroo jedhee daaddoo keessaa du'e. Ayyaat haala kamiin gaafa san ilmi keessa walitti isaa turtan? Ilmi keessa walitti turne akka barannu taane akkasitti dhugaadha walitti sun hira qoytuudha. Dhugaadha isaan keenya oonii fi rakkoon takka nurra geesse huccus walii binnee xaratti. Waayyuu walii goonee kopheen dhabijoos walii binnee akkasii walitti isaa turre jechuudha. Akkasitti isaan tunarra gurguddoo isaan sanii jabona itti isaan maatu isaan sanii kan akkaan galatoonfadhee jiru. Isaan sun jirti warra gurguddoo. Akkasii gaa barnoota kana gaa hoggaa barannu booddee gaa waliin sararrakne asii akkasitti gaa barnoota haalata fiqii tana xiqqishuma qaraaneeti. Fiqii tana hoggaadhaa hundaa finnee zubatti finnu.
ولفظين بيت أجاج أنتوني إرهاب بالليل سلام من جامع أكل مقع ما ينسى نحن آخر نلالي آخر لفظي دبته نما قطوها نيجر يعني في الرجال أنا إنني أصير إرهاب السنجو إرهاب قرأوا الأوش يعني شيء عمر جاني غورو أشو جاني المجدلا غورو أشو سنيد لين حرف تنبيه تنبيه مخاطب أنا ما قايل إني كشتيجا زي ما المقدمات من بعد المؤلفين إني كشتيجا يعني أنا خنرت دهلان كنا مقا كما كان يرابو سنة بدأ إني شلي ولت مقا كي تسأله ما الفيدا كاشي علي خنا ترتلا قلتي غورو أشو لين غورو أشو نبني كاريان وباسنجيو ترتلا كوني ولا جيمو يعني جرا أما شيء إبراهيم بانو عبد الله شروح ما آخر ما خدات دوس نورا قدّا جولتين يجين نمر يجي شيخ خنا بيجتين يبل روسن والبابنو شيخ إبراهيم عبد الله شروح جنا إيه شيخ علي جي ورا توصل بيجتين الأبنو جين نمر يجي غاري إسي يوغا شيخ خنا فونا تباف ندرسا غارياني بافتني متي إني باف جتشو دان ولين جنة قاليسا غونه أكسيتي غاشيخا مرياتشيفني بيجبر الطلبة بنيني أرما فيني أرما فينان شيخ إبراهيم عبد الله شروخ جنوس الله غندي ثاني خانا زاوجة أي قبا زاوية بريدو قبا زاوية مساتنا شيخا في وراس كيني أسمان تولي غرغدو ولا رقم ملوتنا خيس أولو دتشيس كونيفي أخافني أرجع كيني أنا كسيتي هو ما سينياتشيفن أسي شيخ جراچيفنو mana saka gari gone so jiraachifnu ga akkasitti ga haalata kana asumatti finne amata sadee keessatti eenye asii ga sheeka gadiisinee gandamummadee jedhanii akkas ga qubsiifne eegana achi harkanne achi qubateen magaa achirraayi aakhirame seeni kun seenaa biyyanatti illee nuyi aakhirame akkattiin aakiramne nuti yaafiduu sana akkasitti lafamnee finnee biyya tana qubsiifnee biyya tana fayyannee أمالله فائدة بيجتنا تفتح في مسجد قدّا خنيساتيتو شيخ سنتو جمعة تازيان إنجيسن جمعة هدان أوروك أبو إنجيسن جمعة ما شني نجينا من إيران أفني هذا من وجه تطرحون أردا أفوري أردا أفرمو بكتك هاسكت دوجه سنة فائدة أجت توني نقابه وقا ولك أبو سومان خيسة ولك أبيه دوما شوال ما خنا خيسة دوتا كثير برا تاكلوا في إن آخر ميجا أن التفوت أسين جاي تجاري سينا كان أبينا تلهم بس سيني سوني وصو عارة ميجان وراي سوني أنت لو يدبر تربى في ميجا ترى ما مسجين سون لو يدبر تربى في ديدن ما شاء الله تولي قاسمان ديمتني تشوشك ورا قافسني في خناس سرتين هاي قران ناوي قراتن ناوي في استعارة متنوتا متنوتا غفرلا سدين وقتني غنا خلا يسرب بريتي ناوي تنا بريتي ايشو دي مالك سنغرام مالك نيوغانا حالتا كنا فينو شيء تيجي ما انت تفسير لك قرانه هو وجين حالتا اسي قرانين شيخ انا ردي وجي قران الفيا من مالك تنا وجي قرانين لا ميتلفال وجي قرانين سلم منطقاتي وجه كرانه أما أسكيزتيجا تفسيرنا إسن كرايسا كارم لتاتي سلافين قولنا أنا كوتاج ودوار راني سنجوشا شيء يكون إيش من تقولياس ماشي عمري بيه أو داخنا متباس شهرون جريء سني تكو إني مسلم يرك على جاني فتسكيزا شهرون سني أول جاني إنسان ما ندبرني أول جاني وفوق دمتايتك علمي جالس ماله شيخت له ما كتابنا تيسر رامتني جنقر نو ما قرأوا جل جالس ماله كيت أقول لهم بوجاني ديسا لمن ما نسي سالك الرب زي خواري جاوا بمالي الرب نودي قال جاري هو اللي ما يشوفناش لك إنما ما دبتو رب كان ما تكون مقادي له خنا رب بس الآن مخام برسي نوتي غاراتو جيرو خنا ماله شيخ برسي سوني دبتوني شيخ برسي سوني شيخ كان هذا كود جراها والناجاني أما شيخ عبد الله تقول بيرادو في إنه قص تفسيره
Sarara kare. Sheekh Abdullaa Tuquu biraa dhufeenye. Aha. Waggaa asii haala tanuma jiqara'u. Abdullaa Tuquu biraa dhufe. Dersaa Sheekh Abdullaa Tuquu jedhanii namni fedhu hin jiru biyyana. Suuf waa bidayanii. Saniifuu hin dubbatu wanni hin dubbanneef dhoyfata isaati. Nu habarnoota jiruun haasawaa sheekkan baratee qubatee hin dubbatu. Maaliif maqaa Sheekh Abdullaa Tuqooti kaame quba qaba. Abdullaa Tuqoo gisee san tumame tumaan ajaa'iba godhani gurraa duuchani Maaltu tume isa? isa darqii wanna amaaraatti tume wanna wantaa kana. Sirna nafxanyaa isa Sirna nafxanyaa sanii sheekkanumaa fi wannaatti tume warra nafxanyummaa qabu san. Gaafa mootummaan uummata akkas godhu. Awwalli sheekkanumaa bar sheekkanumaatu Sheekkanuma sun. biyya balleessee kitaaba akka malee fidee biyya balleessee jaaniituma sheekkanumaa namatanii yoggaa sheekkan namatan inni tuman jechuun namni. Irra bobbaa jechuudha. Irra bobbaa. Kan gaafa san jedhamu. Sheekkan kana laalu qaadii amma qaaduma adereedhaatu isa tumsiisee jaan yoggaa nutti mangaa rabbi beeka. Akkasitti gurra duuchan jechuudha. Gurra duuchani inni achirraa eega ka'e namuma waan inni jiru dhaga'uun fedhu. Walumaa inni dhoofate jechuudha. Nama dhoofata. Ittuma caqasee deema. Isarratti qaraatan jechuudha tafsiira. Tafsiiraa fi matanoota Adeera isarraa qaadaa qabala. adeeraa Jibriil jechuudha. Jibriil kanarraa aadaa qaba gama kanaa. Imaamaa tara shani marata. Gandaa keenyaan hin dubbisu. Waggaa karaa deemu shani. Ayyee. Laali tusis xiqqaceeru utaalee irraan kutaa. Ayyee. Ayyee. Sheeka utaalu tokko jedhanii bititu hin beekte. Akkasitti maali asitti wajjin qaraanee nakkoottaa jee isa jalaa. Ayyee. Isa jalaa inni tafsiira isarra qaraane. Tafsiira isarra qaraaneeti achirraa addeebinee maal haa qaraanuu jennee gaamma dura buluu waa fi riyaada kana cufa asitti shaliirratti qaraaneetuma armaa caccirun gamanattis sheekan gadiirratti qaraanee Gama tafsiira qaraatan booda ammatti deebitan. lakki tafsiiruma dura Dura qaraane. gaafa asii shaalii Jibriil jechuudha. Amma kun cutti nu zaahir ba'uu dhabde. Ayyee. Amma gaawareen jamaa suphaa Ayyee. santuu hir'a beeka gufullaa sadeen kana jaan. Gufullaa sadeen tun majlisa buqqaasaa oolti. Wanni maan gufuu jenniif maaliif silaa? Majlisa buqqaabtii jamma yaadiisa kanaaf kana waliin naa jamma jennaan sheenii jamma wallaalaan numaa yaatii midarsa. Kana sheekanii gufuu taate jechuudha. Janaa gufuu taati. Tana firraa tolchan malee wanni gattaan hin jirtu jennee achi dhaqne amma tokkochi teenyee caqasne. Ayyee. Jara kana caqasneetuma as gara galle jechuudha. As gara gallaan gaa amma muslim ammoo duraanii ishee xoolaa binetti quraanatti idaanee qaraan. Ayyee. Amma asitti gaanee gaan as deeme Bukaarii qara'eetumaan hubadhe jechuudha. Akkasitti gaa guddaadhaan hubadhu tana gaa akkasitti gaa Ganaas deemnaan qaraasuu eegaltan jechuudha. garaa sun Sheenii sheeka biratti sumaa hedduu takka jimaa fa'aa dhaqamaa jedhanii darasoota fa'aadhaa wajjin waliin ta'u isin qofaa eebbaan biraa bahee jechuun tokko. lubicha eebbaan biraa bahee darasaan osootuma maraata jechuun biraanii bar maraata jedhaniini. Ayyee. Garuu gaa maraataa tanarraa gadi hin qabatanii inni gaa nama biraa ka'ee fiigaa. Beektuu maraata jechuun tana namni egaa nabinuu irraa ka'e. Nabiyyoota cufaa arrabsamanii ture. Maraataa jechuun sun. Maraataa kan arraba keenya malee wantoota irraa nagoon fayyaa hin qabnu. Uummata biratti hin bahu. Namnummaan rabbii hin arkin amanaa jiru. Malaayikaan arkin amanaa jiru. Jannatan arkin amanaa jiru. Azaaban arkin amanaa jiru. Maraatumaa bar maraata beekanii waan arkin nu garsiise. Agarsiisuun ta'u kana wani nu arrabsu. Waan hin arkin nama himtan. Ati murtariidha. Ni uummatte jedhanii kaan biyyoota cufa akkam jechaan dhufan. Maraataa ta'eetuma uummata biraa kutaa ka'amanii ni amana. Osoo akkanaa gaamma maraatuunis tasaat taate innis maraataa. Akkasitti gaa namni ilmi isaatu fedhu hin jiru. Kanuma tanaa jecha gaa ilmi maraataan qaraanu jedhee nabirnarraa hafuus ni jira. Sananni isichi deemu maraata galaa jedhee kanarraa hafuu ni jira. Sanannee sheemaa xoliyaadhaatti gala. Sheemaa xoliyaa maraataadha. Maraataadha jedhanii. Sanada maraataa irra hin baafanne jee. Baafan hojanii hafan narraa hafan inni jedhanii. Garuu maraataadha jedhanii ofirraa eegan gaa
لكي هو نبي محمد فلان محمد إنك لا مجنون جاني egaa ismaanoo haa مرات درن جاني نمنو كتابك وانا كناهي مرات ما بره أمة برت الرب سمو كينيا سينا أركتولا naam dhugaafet إن سوني سينا أركتولا الرب سمو نسا سينا أركتولا مالي في سينا أمبيوني أركتالا تولي أركتو أبابي akkas سلمان الرابانا أتي أدي بنيجا شيخا إيجا قاتي أدي بني سوغا أدي بني شيخ عمر كانت على تقراني ayyee فتاني دوبا ماسي ونتاني بودا بخاري الله يسرق عليه شيخ مهانا قريه فتاني إن قبط يجو برا as dhuftan jechuudha akkasi gaa yoggaanii qubadhe gaa bara 13 63 isiniin jeemefa kadhaloota qubsumaanyi qubsumti bara 13 akka hijiraadhaatti 13 93 kan akka kan najjiraadha kan hijiraadha biitti 93 ayyee haanitti immoo 19 63 wakka tanaan nama dhibe dhufti akkasila akkasi ayyee jazakumullahu khairan achirratti ilmi dhuftanii qaraayisuu eegaltan eegalee Haile Sillaaseen gaa egaan nama sadi qaraayise Haile Sillaasee buusuun lafaa ka'anii ayyee achi gaa armarraa kaasnee gaa wanni nuun arrabsan waan birooti achirraa kaasanii jechuudha achirraa kaasanii gaafa qubattan kana hoo gandi kun guutumaan guututti akkuma jiranitti khuraafota sheekan as keessa jiraniiti wantoonni gartee as keessa gaa yeroo tana keessa dara wanni awoo yaammataniif kun kunoo ni jira moo achi dura jira nagee kana dhuftanii qubattan moo isin yaa achi dura osoo tun qaraati jiru warra khuraafota kana biyya keessa bakka isaan itti wal gaan cufadha inee tumuu turre ayyee tumneeti arihuu turre mootummaadhaan nu barbaadanii mootummaa jalaa baqannee haroo qarsaa fa'aa dhaquu turre ayyee ayyee gaa isiin haroo qarsaasii baqattanii baqannee utuma qaraataniitu jechuudha to qaraanitu hadiraamma toora jimaa bakkaan ammaan jimaa irraa qabu hadiraatti ijaaranii achi suddisanii ayyee nin guggube dhayitee gubdee jechuudha kan gubne anaa fi jarri keenya haan wajjin qaraanu sun halkan ibiddatti naqne isaanii keessaa yaa'e isaan halkan baatiriidhaan yaafneeti itti qabsoofne akka kun hin jiru jennee baatiruma gar jalaa ibsineeti gararraa hunnee ibsinee marsinee yaafne qaraatanii soo waraatti jirruuti dhuftanii distii fa'aa harkaa gargaltanii akkasitti wayyoo harkaa ganna'e mootummaadhaan gaafa isaan isin barbaadan asirraa haroo qarsaadhaatti baqatan baqanne dura soo akkasuma goonuu gaagandii heenya asii waggaa poolisni ganamni fa'aadha dhufee shiftaa asiisan nu kennaa jee shiftaa waan qabnu ni hijibani beenaa galayaa ajaniituma daa'ima baarree gurguddoota daa'ima fa'aa guutanii amaa rotii kennanii waa poolisaa kennanii sanii galatachaan akkasitti gandiin wargaaraa ture qubatin jechuudha soon qubatiin osoo qaraati jiruuti barbaadu eega gaafas irraa ibsa taachifne amma eega sheeka taaneenoo waan birooti nuttuun dubbataniin maali malee sheekanii jiran malee aha maashaallah sheekanii teessan tagartee eega qubsuma boodaatillee waa hedduu dhagayaa turre qabsoo gaafa qaraatii jirtanillee dhuftaniiti tooyida qaraatan kanarratti firaaktisii ba'aa turtan jechuu haala kanaan eewwa ayyee maashaallah daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo seenaa sheeka keenyaa kutaa takkaffaadha asumarra dhaabna inshaallahu ta'ala kutaa lammaffaadhaan hanga walitti deebinutti nagaan nu tura kutaan seenaan sheekaa dheertuudha baay'ee imala dheeraa qabanii itti fufa inshaallah hangasittu wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakatuh علماء يا علماء علماء يا علماء أيوبك أغاري قمنا نما علماء يا إفاديني إسلاما